itti gaafatamummaa koo fudhatu jiruu kondumaa isa naaf hojjetu ijaaf gurra koo harka koo saamirga afaan koo ta'ees isa naaf dubbatu erga dhimmi koo Yesuus harka galee ayyaaddoon qabu isa faarsuu malee. Nagaa Waaqayyo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu obboloota koo jaallatamoo, ani faarfataa Nagaa Taaddisee Oljirraati. Guyyaa irraa fuula keessan kan dhaabadhee fi Waaqayyo na gargaaree albeema koo lakkoofsa 1ffaa hojjedhee xumureera. Albeema kanas guyyaa gaafa 28 haga 30 ji'a sadaffaa bara 2016tti eebbisiisuudhaaf waldaa warra wangeela makaana Yesuus fiichee salaalee wajjiniin qophii barbaachisu hundumaa xumurree jirra jechuudha. Maarree isinis guyyaa sanaa nu gidduutti argamtanii hirmaattoo eebba kanaa akka taatan jaalala Waaqayyoon isin gaafanna. Lafti itti faarfannaan kun eebbifamu waldaa warra wangeela makaana Yesuus fiichee salaalee magaalaa Finfinnee irraa kiiloomeetira 414 irratti kan argamtu kaaba Shawaa yookaas immoo salaalee keessatti kan argamtudha jechuudha. Waaqayyo nu gargaaree hojii wangeelaa dinqisiisaa lafa sana irratti hojjechaa jirra. Kunoo gaamammoo Waaqayyo faarfannaadhaan nu eebbisee faarfannaa kana immoo eebbisiisuudhaaf gurra uummataatiin ga'uudhaaf qophii hunduma xumurree jirra. Irraa hin hafiinaa kottaa hirmaattuu eebba kanaas ta'a isiniin jenna. Waaqayyo isin haa eebbisu. Eebbifamaa. Akkam jirtu nagaan Waaqayyo gooftaa hunduma keessaniif haa baay'atu jedha. Ani luba Darajjee Tashoomaan jedhama. Waldaa amantoota makaana Yesuus fiichee salaalee keessatti dursaa lubaati. Sababni ani gara dura keessanitti as ba'eef mucaan keenya faarfataan barsiisaa Nagaa Taaddasaan faarfannaa mata duree dhaddacha jedhuun xumuree qopheessee eebbisiisuudhaaf xumuree dura keessanitti dhiyaachaa jira. Keessumattuu immoo gaafa 30 albeemni kun ni eebbifama. Hirmaattuu sagantaa kana akka taatan akkasumas obboleessa kana kallattii hundaan akka jajjabeessan akka bira dhaabbattan isiniin jechuun barbaada. Faarfataan Naggaan nama ayyaanni Waaqayyoo guddaa irra jirudha. Nama waldaa keessatti dadammaqinaan hirmaatee tajaajiludha. Kennaa faarfannaa isaaf kennameera. Kennaa faarfannaa kanaan immoo waldaa keenyaaf iddoo biraatti hojjechaa jira. Kanaafuu hirmaattuu eebba kana akka taatan isin jajjabeessuu nan barbaada. Sadaasa 30 irraa hafuun hin danda'amu. Affeerramtaniittu isinis warra kaan akka affeertan asumaan isin jajjabeessuu nan barbaada. Sadaasa 30 dhaddacha. Egaa akka waamicha kana isin gochuudhaaf gara kanatti kan as ba'e obboleessa keessan Badhee Tolchaan jedhama. Walitti qabaa jaarsolii waldaa makaana Yesuus fiichee salaaleeti. Obboleessi keenya Nagaa Taaddasaa waa'ee isaa waa tokko irraa kaasuu barbaadeni mucaa baay'ee jaalladhu, mucaa baay'ee kabajnudha. Mucaan keenya kun bara 2010 barataa ta'ee iddoo dhaloota isaa gara godina Wallaggaa irraa kan ramadamee dhufe. Guyyaa gaafa ramadamee dhufeeti kaasee xalayaa miseensummaa isaa fudhatee dhufe gara waldaa keenyaatti. Fudhatee dhufee gurmuu faarfattootaa keessatti walitti qabaa faarfattootaa ta'uudhaan sagantaa garaagaraa irratti faarfannaadhaan faarfattoota wajjin ta'uudhaan sooloodhaan waldaa keenya saba keenya biyya kanaaf eebba ta'aa ture jechuudha. Mucaan kun mucaa baay'ee cimaadha. Bara 2010 kaasee bara 2013tti barataa yuunivarsiitii Salaalee ta'ee barumsa isaa qofa otoo hin taane hojii Waaqayyoo lafa irratti hojjetaa tureera. Amma immoo mucaan kun bara 2014 barattoota yuunivarsiitii Salaalee keessaa qabxii olaanaa fiduudhaan asumatti qabxii isaa kana qabxii sakalee mana barumsaa kana keessatti barsiisaa yookaan leekchara ta'ee qacaramee hafe. Erga qacaramee hafes immoo barumsa sana qofa hojii isaa qofa faana hin baane mucaan kun ammas mana Waaqayyoo keessatti hojii Waaqayyoo koree dargaggootaa walitti qabaa koree dargaggoota waldaa keenyaa ta'uudhaan walitti qabaa faarfattoota waldaa keenyaa ta'uudhaan gurmuu garaagaraa keessatti hojii Waaqayyoo hojjetaa jira. Egaa hojii Waaqayyoo hojjetu kana keessatti immoo Waaqayyo isa gargaaree faarfannaa mata dureen isaa dhaddacha Sadaasa 28 hanga 30tti akkuma dura isin kaase qopheessee waldaan isa faana ta'uudhaan konfiraansii bal'aa qopheessineerra. Firoonni keenya amantoonni keenya keessumaayyuu bakki dhaloota mucaa kanarraa warri dhuftan Finfinnee irraa biyyi keenya magaalli Fiichee Salaalee kiiloomeetira 114 fagaattee argamti. Bakkee kanatti dhuftanii eebba Waaqayyo lafa keenya eebbise, eebba Waaqayyootiin Salaalee eebbise akka dhuftanii nu faana qooddattan guyyaa gaafa sanaa waldaa makaana Yesuus fiichee Salaalee keessatti Waaqayyo waaqeffatama, dubbiin sagalee Waaqayyo dubbatama, warra dhukkubsataniif hin kadhatama waan ta'eef sababa godhannee sababa faarfannaa sababa godhannee Waaqayyo waaqeffachaa oollaa waliin Waaqayyo waaqeffannaa goottaa Waaqayyo waaqeffadhaa Waaqayyo nu gargaareera obboleessa keenyaaf faarfannaa isaa jalqaba mata dureen isaa dhaddacha eebbisna waan ta'eef Sadaasa 30 inafamu adaraa keessan kottaa
Sadaasa soddoma addacha. Maqaan koo Hojjetaa Wangeelaa Jaaran jedhama. Har'a gara keessan kanan dhufeef eebba faarfannaa faarfataa Nagaa Taaddasee mata dureessaa addacha jedhu qabatee dhufeera. Faarfannaan kun baay'ee kan itti eebbifamtan baay'ee ergaa guddaa kan of keessaa qabu. Kanaaf iyyuu sadaasa 28 amma 30tti affeerramtaniittu hafuun hin danda'amu. ሰላም ቅዱሳን እንዴት ናችሁ? ወንጌላዊ ቢፍቱ ቶለሳ እባላለሁ። በህዳር 30 የወንድማችን ዘማሪ ነጋ ታደሰ መዝሙር አደች በሚባል አልበም ይመረቃል እና በዚህ ፕሮግራም ላይ እንድትገኙ ሁላችሁም ተጋብዛችኋል። ወንድማችን የቤተክርስቲያናችን ዘማሪ አገልጋይ ነው። ጸጋውን ተካፈሉ ልንላችሁ እንወዳለን። ተባረኩ። ሰላም እንዴት ናችሁ? ዛሬ በፊታችሁ የመጣሁት ከፊታችን ባለው ከ28 እስከ 30 ባለው ቀን ልዩ ፕሮግራም ተዘጋጅቷል። ይሄ ልዩ ፕሮግራም ወንድማችን ነጋ ባዘጋጀው ወይም ደግሞ በሚያስመርቀው የአልበም ምርቃት ላይ ቤተክርስቲያኗ ባዘጋጀችው ፕሮግራም እንድትገኙ ነው። ወንድማችን ነጋ እንግዲህ በጣም የምንወደው የተባረከ ብዙ መልካም ነገር ከሱ እየተጠቀምን ያለነው ወንድማችን ነውና በሱ የአልበም ምርቃት ላይ እንድትገኙና እንድትባረኩበት የእግዚአብሔርን ድንቅ ስራ እንድትመለከቱበት እንጋብዛችኋለን። ተባረኩልን። እንወዳችኋለን። Sadaasa soddoma dhaddacha irra deebiin jedhamayyuu sadaasa soddoma dhaddacha hawwii guddaadhaan si eegaa jirra yoom nuu dhufta jettanii ana duukaa kan eegaa jirtan sadaasni soddoma amma nuuf ga'uuf jedha. Dhaddacha mata duree jedhuun obboleessi keenya faarfataa Nagaa Taaddasee mata duree faarfannaan dhaddacha jedhuun guyyaa gaafa sadaasa 28 aga 30tti faarfannaa kana qabatee nuuf dhufaa jira. Kanaaf hundumti keessan akka irraan afneen afeerraa keenya isa guddaadha. Kanaaf kottaa walii wajjin Waaqayyoon hin waaqeffannaa. Sadaasa soddoma dhaddacha. Sadaasa soddoma dhaddacha. ዳር 30 dhaddacha. Sadaasa soddoma dhaddacha. Sadaasa soddoma dhaddacha. Itti gaafatamummaa koo fudhatu jiruu konnumaa isa naaf hojjetu ijaaf gurra koo harka koo saamirga afaan koo ta'ees isa naaf dubbatu. Gaa'illi koo Yesuus harka galee ayyaaddoon qabu isa faasuu malee. Gaa'illi koo Yesuus harka galee ayyaaddoon qabu isa faasuu malee. Sadaasa soddoma dhaddacha. Gaa'illi koo Yesuus harka galee ayyaaddoon qabu isa faasuu malee. Sadaasa soddoma dhaddacha asitti wal argina.